صدق سنة لك Baala gittiin fadhiin maal godhe immoo yaada keessanis ni guutuuf jecha poosti sanallee dileetii nan godhe. Okay? Poosti sanallee dileetii godhee tanan badii koo yookaan balleessaa koof miidiyaa beellee dhiifama isin gaafadhe. Tiktookichillee isa kana miti tiktookichi isa gubateedha. Isni kale tiktooki baasnaa qosa gubate sana jechuun kana miti kun isa haaraadha. Dhiifama isin gaafadhe uffatuma kiyyaaf. Amma warri uffata hadhuura mul'isanii uffataa oolaniyyuu jiru. Warri immoo surree ciccitaa gara badaa garuma qabame uffatame kan uffatanii faarfataniyyuu jiru. Kan kiyya kun abidda qabaa miidiyaarraa. Ikkoo miidiyaan asnaa qubbichaatu fayyadamas miti. Ani feemisis miti. Kiyya akkamumatti isin gubaa? Akkamitti isin gubaa? Isinii gadhiisee ba'aa jira. Isiniif haa bal'atu bootichi. Isinii galee isiniitiif haa bal'atu. Ijoo yoo namni sagalee waaqayyoo faarfate sirba osoo hin ta'in nama arrabsitu. Yoo namni dhiise nama arrabsitu. Ammoo maal immoo isiniif goona qoyyaashi. Akkamimmoo haa ta'an? Maalimmoo haa ta'an? Maalimmoo haa goonu? namni waan si godhe baala gee siyan sagalee waaqatti qoosu camlaaqa Wanta kuwaan isinii goonu hin qabne. an akkana wajjiniin rakkachuu Gubattanii maaliif yoo jettanii rabbumatu kennaa godheetu isinii kenne beektu inaaffaa yoo ta'es arraba yoo ta'es gaaris yaraas waan rabbi isinii kennedha malee ofii keessanii bittanii fiddannuuti ani isinitti murteessuu hin danda'u jechuudha. Maaliif waan isin keessa taa'ee isin cannaqee jedhi isin godhutu jira. Isa kanaaf immoo maata kallee bootaa itti hin godhuan. Anta ko bootaatti dhiiraaf deemtaa jirta. Birrii barbaacha deemaa jirta. Isi warri kiristaanaa hiyyeessadhamu of arrabsaa jirtu yeroo kana. Birrii barbaacha deemtaa jettanii anaan arrabsaa jirtu osoo hin taane ofuma keessanii of arrabsaa jirtu. Okay? Ofuma keessaniiti ofii keessanii of arrabsaa jirtu isin jechuudha. Dura of ilaalaa waan baasta waan haasoftan. Kadhattuudha moo isin? Birrii qabda moo isin? Alhamdulillah baga ijoollee musliimaa mooraa musliimota baga qabeenya qabaatanii birrii isinii kennan ka. Yaadadhaa. Baguma isaanii birrii qabaatanii birrii isinii kennanii ka. Kadhattuudha ka isin nuti kadhattuudha nuti hiyyeessadha birrii dhabne jennaan achi deemaa jira jechaa jirtu. Na arrabsaa jirtu osoo hin taane ofii keessanii of arrabsaa jirtu. Dura waan dubbattan adda baasaati yaadadhaa ishii. Isinittan kolfaan. Akka nama tokkotti harka qabdu, ija qabdu, gurra qabdu, alhamdulillah qaamni keessan hundi guutuu taananii hiyyeessan jedhamtanii. Namni qaama guutuu hundaa qabu hiyyeessa hin jedhamu. Fayyaan koyyuu qabeenya caaludha. Qaama guutuu qabaachuun koyyuu qabeenya caaludha. Siifaa galu hubadhu. Ofin arrabsin, ofin faarsin. Tasgabbaa maal akka baastan ilaalaa. Maal akka dubbattan ilaalaa. Okay? Ennaa anaatini umaa tokko amantaarraa na deebisuudhaaf mirga qabdanii natti jechuudha. Waan akka mirga natti hin qabdani. Arraba keessa yoo ta'e immoo har'aan duriyyuu keessa darbee dhufe. Musliima immoo yes 100% dhibbin jedheen ta'a. Dhibbin jedheen ta'a. Laayif irra dhufe immoo shaadaan qabadhu nan eeginaa waan bantanii ganaa leenca barbaachaa deemtii. Giiftii barbaachaaf deemtii jettanii itti jannatamin ani kadhattu giiftii miti. Kadhattu leencaa miti. Isin nagaatti gasxii keessa mana banaatti kadhadhaa. Okay? WhatsApp nan qabadha keessaatiin qabadha.
amantaa kee wanti na dhufu hin jiru. Wangeela yoo ta'e immoo kanaan kaleessa miira aarii keessa galee yeroo aarii keessa galan immoo manatti ibidda kaaniyyuu sitti hin fakkaatu. Waan gisee miira aarii keessa jirtanii wanta balleessitan tokko yoricha isinitti hin dhaga'amu. Aarii keessa yoo jiraatte wangeela kukuttaare baala geetan. Amma fakkeenyaaf gaafa nam tokko aarii nama wajjin warreebu yeroo reebu sana yookaan yeroo waraanu sana ittiin fakkaatu. Waraanee fi waraannee rukutee fi miidhee fi miinee cabsee fi ajjeesee isaa yoricha sana hin galuufi. Garuu edda wanta sanarraatii bahee yaanni hin galaafi. Macaafa keessan kaleessa akkas gochuutti immoo arras kaleessa garuu nama 100 wayii turtanii nama 500dha. Tirfii isaarra jirtu jechuudha. Warri kaleessaa asuma keessa jirtu tirfii irra dabalamtanii kan jirtanis jirtu. Macaafa qulqulluu kaleessa akkas gochuu godhaa fi dhiifama sin gaafadheera. Isinirrayyuu immoo warri mufattan yoo jiraattanii jechuudha. Waa'ee karaa macaafaafidha. Okay? Karaa wangeelaa dhiifamadha. Inni hin cite miti waa ta'e miti jira. Macaafa keessatti immoo isinii qabeen hankaa amantaa kiyya immoo itti bu'ee bahaa jechuudha. Isa kanadha. Warri karaa wangeelaa mufattanii jirtanii karaa wangeelaa dhiifama sin gaafadhee jira ammallee jechuudha. Kanaafuu amantaa kiyya immoo namni na dhowwu hin jiru. Mukatti yoo naqee waaqessa dhagaatti yoo waaqessa dhagaan nama jalaa qaba taanaani dhagaatti yoo waaqessa iyyuu mirga kiyyadha. Mirga guutuu qaba. Arraba keessa yoo ta'e immoo har'a miti. Naaf addisii miti dhabame. Sorry. Ani irraa hafaa arraba keessaniitidha. Isinii galee irraa hafaa keessa. Maaliif yoo jettanii sareenii yookaan illaatti lafa raqxii ciisutti gajjattee kutattee nyaattee darbiti jechuudha. Ani du'aadha ofiin jechuu osoo hin taane isin hamma saree fi yookaan haga illaatti ittiin isin lakkaa'e. Gisee kana of arrabsitiin jedhina.